So welcome Jinnerra solution isa kanarraa eegalla solution 2 irraa eegalla. So solution 2 maal jedha? Just 2x plus 3 over power 2 is equals to 3x minus 1 power 2. Kana jechuun yoo just x is equals to y jedheet power isaa a fi b gargar taate, I mean a fi b taate, sorry a fi a wal qixa taate power kanneen waliin balleessine x fi y wal qixa jechuun dandeenya jechuudha. Akkuma reverse isa gubbaate jechuudha. So kanaafuu 2 fi 2 balleessuu dandeenya jechuudha asitti. Akkuma just yoo kan jalaa wal qixa ta'e kan gubbaa wal qixa goonee hojjennu, akkasumas kan gubbaa wal qixa yoo ta'e kan jalaa wal qixa goone. Kanaafuu 2x plus 3 is equals to 3x minus 1. Kana jechuun 2x minus 3x is equals to minus 1 minus kun immoo 3 gamana yoo minus 3 ta'a. So kun immoo minus what x is equals to what minus 4. So x is equals to minus with minus it's become what 4 ta'a jechuudha. So himni keenya isa kana ta'a. So point itti aanutti haa ceenu just chapter gaafii sadaffaa jala ka jiru I haga baay'ee keessa just select goone just a yaada laynu just a yommuu dalaynu a immoo maal jenneen just kana 9 raised to 2x then 27 1 minus x is equals to 81 2 raised to x plus 1. Now isa kana maalinin 0 raised to 2, isa kana 0 raised to 3, isa kana 81 0 raised to 4. Tartiibumaan jiraayyuu jechuudha. Ergas immoo bakka isaanii haa buufnu. 0 raised to 2 jechuun 2 times 2 jechuun 4x ta'a. Then 0 raised to 27 3 into 1 minus x. Then 0 raised to 4 into 2x plus 1. Now yoo bifa kanaan nuu kenname maal inni power gubbaa jiru power just ka jalaata akkatti hin fudhanneet kan gubbaa walitti deebina. So kanaafuu maal ta'a 0 raised to 4x plus, so kun immoo yoo waliin baay'ifna 3 minus 3x ta'a is equals to 0 raised to kana yoo baay'isna immoo 4 into jechuun 8x plus 4 ta'a. Now over here kunii fi kana yoo walitti daballe maal ta'a x ta'a. So kanaafuu 3x plus 3 ta'a is equals to 0 raised to 8x plus here 4 ila. Don't forget it is 4. Now just 3 fi 3 wal qixa. Now ka gubbaa wal qixa goonee fudhannaa jechuudha. Then now ka gubbaa maal inni x plus 0 is equals to 8x plus 4. So collecting similar terms together we can find x minus 8x is equals to what 4 minus 0. Now x minus 8x become minus 7x is equals to 1 over 7 just x become minus 1 over 7 ta'a jechuudha. So our answer should be this one. Isa kana ta'a jechuudha. Our answer can just x is equals to 1 minus 1 over 7 minus c ta'a jechuudha. Good.